Godina Arsii Baanaa Hexxusaa gandoota hedduu keessatti ajjechaa fi hidhaan namoota nagaa irratti hammaachuu jiraattonni himatanii haaluma wal fakkaatuun Harargee lixaa aanota garaagaraa keessatti sarbamiinsi mirga namoomaa uummata irratti maqaa waraana bilisummaa Oromootiin deemu jabaatee jiraachuunis dhaga'amaa jira. Haaluma wal fakkaatuun kaaba Oromiyaa godina Walloo keessattis kaadiroonni bilisiginnaadhaa miidhaa uummata irraan ga'an cinatti ofuma isaaniitiif wal shakkuudhaa fi mana hidhaatti wal guuraa jiraachuun dhaga'amaa kan jiru irrattis odeeffannoo dhaqqabee harka qabna. Kabajamtoota hordoftoota keenya odeessa keenya biraatiin ammoo dhimma waliigaltee Somaalilaandii fi Itoophiyaa wajjin wal qabsuudhaan Soomaaliyaan waraanaaf qophaa'aatiin jira jechuunis akka malee ijoo duutee mul'ataa kan jiru irratti wantoota gurra isin buufnu harka qabna. Kabajamtoota hordoftoota keenya kan isin hordofaa jirtan Milkii Miidiyaa Neetwoorkiidhaan hanga dhumaatti nu faana bu'aa nageenyi keenya kan jalalaas bakkuma isin jirtanitti isin haala qabachaa oduu isaa kanaa kan isinitti himu an Leencoo Eliyaasiin. Godina Arsii Baanaa Hexxusaa gandoota hedduu keessatti ajjechaa fi hidhaan namoota nagaa irratti hammaachuu jiraattonni naannichaa himatanii loltootaa fi kaadiroonni mootummaa naannichaatti aangoo isaanii tursiifachuu qofaa fi namoota nagaa mana hidhaatti guuruu akkasumas jumlaadhaan ajjechaa fi miidhaawwan garaagaraa uummata irraan gahaa jiraachuun mul'ataa jira. Namoota hedduu rakkoowwan garaagaraatiif kan saaxilan hoggaatoo akkasumas namoota shakkan ammoo dhabamsiisuudhaan yeroo ammaa Oromiyaa guutuu keessatti ajandaa godhachuudhaan dheebuu aangoo isaanii bahuu qofaaf hojjechaa akka jiranidha kan uummanni hedduun komachuudhaan dubbatanii. Loltootaa fi kaadiroonni sirnichaa lola waraana bilisummaa Oromoo irraa isaan irratti deemaa jiru jala dhaabbachuu dadhabuu irraa kan ka'e aarii isaanii uummata nagaa irratti ba'aa kan jiran hoggaatoo haaluma kanaan uummata nagaa ajjeesuu fi hidhaawwan garaagaraa irratti raawwachuun mul'ataa jira. Arsii Baanaa Hexxusaadhaa ganda qonnaan bulaa Walargii keessatti guyyaa dheengaddaa jechuun ammajjii 13 2024 dargaggoo maqaan isaa Abdurrahmaan Nagaash jedhamu nama hojii humnaan if jiraachisu hidhattoonni sirnichaa balleessaa tokko malee ajjeesuu uummanni himanii. Aanuma kana ganda daawwee keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun namoota maqaa isaanii Abishuu Qasoodhaa, Abdurrahiim Baatii, Sayyid Abdulqaadir, Saalee Haajiitii fi Haajii Abbaas Haaji Naafoo kanneen jedhaman hidhanii hiraarsaa akka jiran itti dabaluun eeranii. Ganda Haxxee Andoodee keessatti ammoo namoonni hidhamanii jiran lakkoo isaan hedduu ta'uu maddeen aanicharraa kan himan hoggaa ta'u isaan keessaa kan maqaan isaanii gara miidiyaatti ba'e Kaliil Mustafaa, Abdallaa Bakaree, Jamaal Faayyootii fi Siraaj Kadiroo kanneen jedhaman mana murtiitti osoo hin dhiyaatin waajjira poolisii aanichaa keessatti gidiraa hamtuu irra geessifamaa akka jirudha kan hawaasni naannichaa itti dabaluun himanii. Haaluma wal fakkaatuun godina Harargee lixaa aanota adda addaa keessatti sarbamiinsi mirgoota namoomaa uummata irratti jabaatee deemaa jiraachuun himamaa jira. Harargee lixaa aanaa Gammachiis Araddaa Waleensoo Harabaafannoo ganda Jaarsoo keessatti maqaa obboleessi kee miseensa WBO'ti jedhuun abbaa ilmaan 8 kan ta'e obbo Abdallaa Sheek Muusaa jedhamu yeroo ammaa maatii isaa irraa humnoota waraana mootummaatiin qabamee mana hidhaa keessatti dararamaa akka jirudha kan himamaa jiru. Hararguma lixaa aanaa Xulloo magaalaa Hirnaa keessa jiraataa ganda duwwaa tokkoo kan ta'e Sheek Naasiruu kan jedhamu immoo ammajjii 12 2024 maatii isaa irraa hariiroo WBO waliin uumtee jirti jechuudhaan waraanni maafiyaan bilisiginnaa qabuudhaan mana hidhaa magaalaa Hirnaa keessatti hiraarsaa jira. Aanaa Shanan Dhugoo Araddaa Barakaa keessattis ammajjii 13 2024 nama Umar Mahammad jedhamu kana haati warraasaa da'umsaaf mana yaalaa deemte innis isii fuudhee achi waliin ture. Badii tokko malee loltoota mootummaatiin nama ifiifuu gidiraa biraa keessatti argamu reebichi guddaan irratti raawwatamee akka jiru hawaasni naannichaa himanii. Hamzaa Aliyyi kan jedhamu ammoo humnoota waraanaatiin qabamee eessa buuteen isaa hanga ammaatti akka hin beekamnedha kan uummanni naannichaa himaa jiranii.
Odeeffannoo biraatiin immoo kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Jillee Dhumuugadhaa magaalaa Sanbatee keessatti namoota nagayaa irratti garee mootummaatiin jabaatee itti fufee jiraachuudhaa fi caasaan bilisiginna naannichattis ofuma isaaniitiifuu mana hidhaatti wal guuraa jiraachuun dhagahamaa jira. Gareen mootummaa bilisiginnaadhaan hoogganamu Oromiyaa bakkoota garaagaraatti miidhaawwan adda addaa uummata Oromoo irratti maqaa waraana bilisummaa Oromootiin raawwataa jiraachuun dhagahamaa kan jiru hoggaa ta'u. Haaluma kanaan addatti ammoo kaaba Oromiyaadhaa godina addaa Oromoota Walloo keessatti miidhaan yeroo garaagaraatti gahu hammaataa deemuun dhagahamaa jira. Caasaaleen isaanii osoo hin hafne mana hidhaatti wal guuraa jiraachuudhaa fi namoota nagayaa hojii isaanii qofa irratti bobba'anii ofii fi maatii isaanii jiraachisaa jiran saamicha, reebicha, wantoota adda addaa moggaasa garaagaraa itti moggaasuudhaan mana hidhaatti gidirsaa akka jiran odeeffannoon achirraa dhagahamu ni hima. Haaluma kanaan ammajjii 12/2024 aanaa Jillee Dhummuugaa magaalaa Sanbatee keessatti namoota nagayaa siyaasa irraa bilisa ta'an bakka hojii isaaniitii qabuudhaan akka mana hidhaatti darbatanii jirantu dhagahamaa jira. Namoota hidhaman kana keessa kan maqaan isaanii gara miidiyaatti ba'e Adam Sheek Muusaadhaa, Obbo Biqilaa kan mana qoricha dhuunfaa isaa hojjechuudhaan ifii fi maatii isaa jiraachisu akkasumas Abdallaa Umar Ibrahim nama dukkaana gurguruudhaan of jiraachisuu fi barsiisaa Ahmad Tolaadhaa kanneen jaaman qabuudhaan akka hidhanidha kan himamaa jiru. Kaadirootaa fi hoogganoonni bilisiginnaadhaa shakkii guddaa keessa galuudhaan yeroo kanatti ofuma amanuu dadhabuurraa kan ka'e hojjettootuma isaaniitu waraana bilisummaa Oromoodhaa isiniitu as fideen rukuchiisaa jiraa fi odeessa laattuuf akkasumas hidhata isaan waliin qabdu maqaa jiruun mana hidhaatti wal guuraatii fi gidiraa adda addaa walirraan gahaa jiraachuun himame. Namoota hidhaman keessaa kanneen maqaan isaanii dhaqqaban Aliyyii Badhaasoo itti gaafatamaa waajjira galii fi akkasumas Shaggee Ayyaanadhaa hojjetaa siivil sarvisii fi namoota biraa hedduu ta'an keessoo isaaniitti walitti deebi'uudhaan walidhaa akka jiranidha kan namoonni keessa beekan dubbataa jiran. Oduu biraatiin dhimma ulaa galaanaa wajjin wal qabsiisuudhaan Soomaaliyaan waliigaltee Somaalilaandii fi Itoophiyaa irratti waraanaaf qophaa'aa jiraachuun dhagahamaa jira. Gorsaan olaanaan pirezidaantii Soomaaliyaadhaa biyyi isaanii naannoo Somaalilaandii mootummaa ta'uudhaaf beekamtii akka hin argannee fi naannoo addaan ba'e keessatti buufata waraanaa galaanaa akka hin ijaaranneef Itoophiyaa waliin waraana gaggeessuudhaaf qophooytee akka jirtu dubbachuu isaanii The Guardian sanbata darbee gabaasuun mul'ate. Ammajjii takka Itoophiyaan buufata doonii qarqara galaanaa akka ijaarrattu kan hayyamu Somaalilaand wajjin waliigaltee jabaa mallatteessitee turte. Tarkaanfiin kun mootummaan Somaaliyaadhaa kan Somaalilaand qaama naannoo kootii jiru kan aarsee fi waliigalteen kun akka hin hojjenneef labsii baasaa kan turte. Gorsaan kun akka jaanitti filannoo dippiloomaasii hunda hordofaa jirra. Itoophiyaan gara sammuutti ni dhufti jennee yaannam. Garuu Abiyyi Ahmad muummichi ministeera Itoophiyaadhaa waraana yoo barbaadeem waraanaaf qophiidha jechuun isaa dhagahame. Pirezidaantiin Somaaliyaadhaa Hassan Sheekh Mohaammed torbaan darbee waliigaltee kana balaaleffachuudhaaf Mogadishootti hiriira gaggeeffamaa ture irratti ittisa biyya keenyaaf akka qophaa'amu jechuudhaan akeekkachiisuun mul'atee jira. Walgahii sadaasa keessa Saawud Arabiyaatti taa'ame irratti Abiyyi Ahmad haasawa dhuunfaadhaan Hassan Sheekh Mohaammed waliin taasisaniin karaa Somaalilaandii galaanaa akka hin seenne haaluu isaanii gorsaan kun dubbachuudhaa fi waliigalteen kun Soomaaliyaa ajaa'ibsiisee jechuudhaan dubbachuun mul'ate. Somaalilaand hanga bara 1960tti kolonii Ingiliz kan turte akka taatu walabummaa guyyoota 5 booda kolonii Xaaliyaanii duraanii Soomaaliyaa waliin tokko taate. Somaalilaand bara 2000 fi Somaalilaand hanga bara 2060tti kolonii Ingiliz kan turte waggaa taatu walabummaa guyyoota 5 booda kolonii Xaaliyaanii duraanii Soomaaliyaa waliin tokko taate. Somaalilaand bara 1990 akka deebitee adda ba'uudhaan har'a akka mootummaa walabaateetti sirna maallaqaa mataa ishee paarlaamaa fi imbaasii biyya alaa qabaattee socho'aa jirti. Garuu hanga ammaatti biyya kamiinuu sirni beekamtii hin kennamneef. Somaalilaand Soomaaliyaa wajjin wal bira qabamtee yoo ilaalamtu tasgabbii fi badhaadhina kan qabdu ta'us sababa sirna faayinaansii idil-addunyaa kallattiin argachuu hin dandeenyeef investimentii biyya alaa hawwachuudhaaf rakkachaa jirti.
Galteen Itoophiyaa waliin taasifame kun kan duraan waliigaltichi daldala qulqulluu ta'uu cichanii dubbatan ta'us mootummaan Somaalilaandii beekamtii akka argatuuf karaa saaquu ta'ee kan ilaalamaa jiru. Ministeerri dhimma alaa Somaalilaandii Isaa Khalid akka jedhanitti beekamtiin waan yeroo kanaa hunda qabsaa'aa turreef yoo ta'u waan hunda caalaa barbaachisaa uummata Somaalilaandiif dhiyeessuu dandeenyudha jedhani. Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuu barbaaddi nutis beekamtii barbaannaa kanaaf fedhiiwwan kunniin akkamitti akka furamuu danda'u ilaaluu dandeessu. Itoophiyaan garuu tattaaffii Somaalilaandiin beekamtii argachuudhaaf gootu ilaalchisee gara ejjennootti fudhachuutti madaallii gadi fageenyaa gochuu qofa irratti waliigaluu ishee ibsite. Mootummaan Finfinneedhaan galaana qaqqabuudhaaf tarkaanfii kan fudhate hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa ijaaruun ishee Masrii fi Suudaan yeroo dallansiisu gidduutti pirezidaantiin Soomaaliyaa immoo waliigaltee kana mormuudhaaf deeggarsa walitti qabuudhaaf gara Masriitti imaluudhaaf qophaa'aa jiraachuun kan mul'atu hoggaa ta'u Itoophiyaa fi Soomaaliyaan bara 1977 hanga 78tti dachii wal falmisiisaa irratti lola biyyoota lamaan gidduutti dhalateen waggoota 10f nagaan gidduu isaanii akka hin jirre taasisee ture. Bara 2006 Itoophiyaan hidhattoota Alshabaab Mogadishoo keessaa baasuudhaaf Soomaaliyaa weeraruun fincila Alshabaab fiduu Arab News gabaasaa keessatti eeruun mul'ate. Kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon saatanaaf qabannee dhiyaanne hanganuma waan ta'eef hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa odeeffannoo itti aanuun hanga deebinee wal agarrutti yeroo gaarii qabadhaa.